Garsi jaarsa koriidaraa daandii naannawaaf kennamu cimee itti fufuu qaba obbo Ahmad Shide. Deeggarsi faayinaansii ijaarsa koriidara daandii naannawaa gaafa Afrikaatiif oolu ariifachuu akka qabu ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shide dubbatan. Itoophiyaan yaa'ii Spring Meeting baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa idil addunyaa cinatti walgahii ministeerotaa tumsa gaafa Afrikaa 28ffaa irratti hirmaataniiru. Waltajjicha irratti raawwiin koriidoroota daandii afur dorgommii doolaara biiliyoona 3.8 ijaaramuuf karoorfamanii fi kiiloomeetirri 9,100 ol uwwisanii gamaagamameera. Obbo Ahmad Shide yeroo kanatti akka dubbatanitti ijaarsa koriidaroota daandii naannichaatii fi deeggarsi faayinaansii kennamu ariifachuu qaba jedhani. Biyya uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 olii fi sochii daldalaa guutummaatti hidhata naannichaa irratti hundaa'e qabduu fi koriidoroonni geejjiba qulqulluu dirqama akka ta'an ibsaniiru. Investimentii koriidaroota dinagdee irratti gaggeeffamu ariifachiisuun daldala mijeessuuf dorgomtummaa dabaluu fi carraa hojii uumuuf murteessaa ta'uu eeraniiru. Ijaarsa koriidaroota afuriif bara 2019 irraa eegalee deeggartoota misoomaa irraa doolaara biiliyoona 2.7 walitti qabuun akka danda'ame waltajjicha irratti ibsameera. Haa ta'u malee naannicha guutumatti walitti hidhuu fi kutaalee murteessaa ta'an irratti ammas hanqinni faayinaansii jiraachuu ministeeronni kaasaniiru. Walga'iin furmaata faayinaansii hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffate kun hanqinoota damee kana keessatti mul'atan guutuu fi humna dinagdee naannichaa guutumatti fayyadamuun Piroojeektota koriidaraa murteessaa ta'an ariitiin raawwachuuf waamicha dhiyeessuun xumurameera. Itoophiyaan ji'oota 9 keessatti daawwattoota alaa miiliyoona 1.2 keessummeessite. Ji'oota 9 darban keessatti lammiileen biyya alaa miiliyoona 1.2 ta'an bakkeewwan turizimii Itoophiyaa daawwataniiru. Marsariitiin turizimii idil addunyaa Travel and Tour World akka gabaasetti hojiilee Itoophiyaan damee turizimii irratti hojjetaa jirtu bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira jedhan. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaan inishiyatiivota turizimii irratti xiyyeeffannoo kennuun hojiirra oolchaa jirtuun biyyoota Afrikaa guddina ariifataa galmeessisaa jiran keessaa tokko taati. Ji'oota 9 darban keessatti qofa daawwattoonni alaa miiliyoona 1.2 ol ta'an Itoophiyaa keessatti hawwata turizimii adda addaa daawwachuu isaanii gabaasichi ibseera. Kanaanis galii doolaara biiliyoona 2 ol argachuun akka danda'ame ragaa ministeera turizimii Itoophiyaa wabeeffachuun gabaaseera. Bu'aan kun damee turizimii biyyattii ce'umsa milkaa'aa irra jiraachuu kan agarsiisu yoo ta'u keessattuu hojiileen fooyya'insa tarsiimawaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfaman qooda olaanaa akka fudhatan ibseera. Inishiyatiivota akka maaddii biyyaa fi sosochii turizimii magaalotaa kakkaasuu fi gumaacha guddaas gumaachaniiru. Hojiileen kunneen qabeenyota kiiliyaa Yooneskoon galmaan kanneen akka masara Faasilii fi dallaa Jagool Harar suphuu fi kunuunsuun qindaa'anii hojjetamuun isaanii damee kanaa fi humna daldalaa ta'uun eerameera. Daawwattoota alaa malee turizimiin biyya keessaa kakka'umsa guddaa agarsiiseera. Ji'oota 9 darban keessatti daawwattoota biyya keessaa irraa galiin birrii biiliyoona 60 argamus gabaasichi eereera. Gama biraatiin magaalaa Finfinnee qofatti waggaa kanatti walga'iiwwan idil addunyaa 150 ol keessummeessuun akka danda'ame gabaafameera. Kunis magaalattiin giddugala turizimii daldalaa fi walga'iiwwan idil addunyaa ta'aa dhufuu ishee agarsiisa. Bara 2025tti baay'ina daawwattoota alaa irratti guddinni 15% kan argame yoo ta'u kunis Itoophiyaan addunyaa irratti bakkeewwan guddina turizimiin abdii qaban keessaa tokko akka taatu gumaacheera. Dabalataan guddinni damee turizimii Itoophiyaa beekamtii idil addunyaa kan argate yoo ta'u daandiin qilleensa Itoophiyaa milkaa'ina kanaaf gahee murteessaa taphateera jedhame. Indastiriin ijaarsaa sochii dinagdee biyya tokkoof murteessaadha aadde Caaltuu Saanii. Indastiriin ijaarsaa sochii dinagdee biyya tokkoof murteessaadha jedhan ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa aadde Caaltuu Saaniin. Torbeen ijaarsaa fi bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa mata duree Itoophiyaan ni ijaarti kalaqni ariitii fi qulqullinni guddina bu'uuraalee misoomaaf jedhuun marii paanaalii fi agarsiisa egzibishiniin giddugala konveeshinii idil addunyaa addisitti gaggeeffameera. Aadde Caaltuu Saaniin wayita kanatti haasawa taasisaniin indastiriin ijaarsa fedhii fi guddina misooma biyyaalessaaf gahee isaa baataa jira jedhan. Damee ijaarsaa carraa hojii uumuu fi diriirsa bu'uuraalee misoomaa saffisiisuuf gaheen qabu olaanaa ta'uu isaa mootummaan xiyyeeffannoo addaa argachuun guddina olaanaa mul'isaa jiraachuu ibsaniiru. Raawwiin piroojeektota ijaarsaa maandhalee jijjiiramaa as fooyya'insa
argamsiisuu ibsuun sadarkaa raawwii damichaa fooyyessuuf hojiileen hedduu hojjetamuu himaniiru. Waltajjichaan dhiyeessii fi fedhii meeshaalee ijaarsaaf oolan gidduu jiru addaan baasuun furmaata dhiyeessuu fi rakkoolee gama kanaan jiran furuuf akkasumas muuxannoo idil addunyaa fi ce'umsa teeknooloojii argachuuf ta'us dubbataniiru. Indastiriin ijaarsa Itoophiyaa kalaqaa fi investimentii mijataa ta'uu ibsuun haa ta'u malee gabaa bal'aa fi faayidaa irraa ooluu akka hin dandeenye hubachiisaniiru. የዓለምን ጉሮሮ የዘጋው ሆርሙዝ ተከፈተ። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆርሙዝ ወሽመጥ ለቀሪው የተኩስ አቁም ጊዜ ሲባል ለንግድ መርከቦች ሙሉ በሙሉ ክፍት መደረጉን መግለጻቸውን ተከትሎ በርካታዎች ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባስ አርጊቺ የሆርሙዝ ወሽመጥ ለቀሪ የተኩስ አቁም ጊዜ ሲባል ሙሉ በሙሉ ክፍት መሆኑን አውጀዋል። ውሳኔው በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል የተደረገውን የተኩስ አቁም ተከትሎ የወጣ ሲሆን ሆርሙዝ ወሽመጥ ለሁሉም የንግድ መርከቦች ሙሉ በሙሉ ክፍት መሆኑን ታውጇል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትሩዝ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እናመሰግናለን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ከኢራን መግለጫ በኋላ የነዳጅ ዋጋ ወዲያውኑ መቀነሱ ተነግሯል። ከኢራን መግለጫ በኋላ የነዳጅ ዋጋ ወዲያውኑ መቀነሱ ተነግሯል። ኢራን ይህንን መግለጫ ያወጣችው ዩናይትድ ኪንግደምና ፈረንሳይ በወሽመጡ ላይ ያለውን የመርከብ ነጻነት ለመወያየት ከሌሎች በርካታ ሀገራት ጋር ስብሰባ እያካሄደች ባለበት ወቅት ነው። ኢራን የዓለምን ጉሮሮ የዘጋውን ሆርሙዝን የከፈተችው ቀደም ብሎ በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል የ10 ቀናት የተኩስ አቁም መጀመሩን ተከትሎ መሆኑ ክስተቱን ልዩ አድርጎታል። ቤይሩት የተኩስ አቁም ስምምነቱን በደስታ እያከበረች መሆኗን ቢቢሲ ዘግቧል። ሁላን ሆርሙዝ ዶኒiwwan daldalaa hundaaf baname waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanoos gidduutti taasifame hordofee ulaan Hormuz dooniiwwan daldalaa hundaaf banamuu Iraan beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argiishii akka dubbatanitti waliigaltee dhukaasa dhaabuu hanga hojiirra oolaa jirutti dooniiwwan daldalaa kamuu ulaa Hormuziin darbuu ni danda'u jedhe. Iraan sarara murteessaa boba'aan irra darbu kana banuu hordofee gatiin boba'aa parsantaa 11 gadi bu'uu NBC'n gabaaseera. Israa'elii fi Libaanoos jaarsummaa Ameerikaatiin guyyaa 10 fi dhukaasa dhaabuu waliigaluu isaanii ni beekama. Israa'el Ameerikaa fi Iraan gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu haarawaa irra gahuuf mari'atamaa akka jiru himameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ergaa barreessaniin Iraan ulaa Hormuz guutumatti banuu ishee ibsanii murtii kanaaf galata dhiyeessaniiru.